Adde Sufyan Abba Wanashee ajjeeftee ofumashees awwaaltee ekraafi akkasumas hiriyootaaf lammiisaa boo'ichasaas ankaaksitee erga inni cooligee reeffatee guyyaa 10 booddees boolla keessaa qottee baaste waan fokkataa fi cigaasisaa kanas arkuma isheetti ilmoo mooyyeetiinis kan rukuttee ajjeeftee siree kaleessa jaalalaan irra ciisaa turan jalatti qottee awwaaltee ofumashee reeffa abbaa manaashee irras ciisteetti bara hammaataa fi fokkisaa kana keessatti dhaloonni waan godhu wallaalee osoo hin beekin hojii seexanaa hojjechaa jira. Sufyaanis kunis nama fakkaattee hojii seexanaa waan cigaasaaf gurratti kan hin tolleef sammuun amanu kan ulfaatu guutummaa guututti raawwattee jirti. Egaa firasaa dhoksuudhaaf lammiisaa dhoksuudhaafis firoota abbaa manaasaa wajjin walitti dhufeenya qaban sanaa wajjin buutee abbaa manaashee akka waan inni badee jirutti barbaaduuf yaaltus dhumarra garuu shakkiin kun gara isheetti waan naanna'eef deebistee iddoonni jiru mul'istee achuma keessaa harkuma kaleessa qottee awwaaltenis baastee mul'istee jirti. Haranaaf subragee maaf salphate dhugaane haranaaf subragee maaf gateera belugaane. Yoyaa shaar kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayatu jecha Adde Sufyan Abba Warraashee muka mooyyeetiin ajjeeftee akkasumas deebistee ofumashee awwaaltee deebistee reeffa isaa baasteerti. Adde Sufyan Abba Warraashee ajjeeftee kutaa ciisichaa keessattis awwaaltee guyyaa 10 booddee garuu reeffa isaa bakkeetti baafte. Ulbaana 23 bara 2015 godina Shawaa Lixaa aanaa Baqqoo Tibbeetti ganda martii Gibeetti shakkamtuun Warraashee ajjeeftee to'atamuun ishee waajjirri aanaa Baqqoo Tibbee itti aanaan saajindoshaa waashuun qorataa yakka adda addaa ibsan. Shakkamtuun Adde Sufyan kan jedhamtu jiraattuu aanaa Baqqoo Tibbee ganda martii Gibee bakka adda booree jedhamutti abbaa warraashee obbo Shumaa Barraa kan jedhamu ijoollee 3 dhiira tokkoo fi dubara 2 waliinis kan qaban guyyaa 8/2015 halkan keessaa sa'aatii 8 irratti mooyee bunaatiin saggoo isaa fi morma isaa karaa bitaa rukutuun erga ajjeeftee guyyaa gaafa 12/2015 halkan keessaa sa'aatii 2 irratti mana jireenya isaanii kutaa ciisichaa kan ta'e keessatti awwaaluun yakkichis akka hin mul'annee fi namoota waliin abbaa warraashee barbaadu hayaaltuyyuu malee akka waan inni badeetti sobdee warroota abbaa manaashee wajjin walitti dhufeenya qabanii wajjin yaaluudhaaf taasistu qaamoleen nageenyaa fi hawaasni naannoo reeffi abbaa warraashee mana jireenyaa kutaa ciisichaa waliin qaban keessatti awwaalame akka jiruu fi shakkamtuun kunis gaafa guyyaa 18/2015 bakka qaamoleen nageenyaa fi hawaasni jiranitti bakka jedhame kanatti qaamaan argamuun boolla keessaa qoonfortee guyyaa 10 booddee reeffa abbaa manaashee baastee jirti. Gochaa cigaasaa fi fokkisaa kanas akka raawwattee fi sirrumattis akka ofiishee ajjeeftee ofiis amantee jirti. Itti gaafatamaan Dooshaan waayuun qorataan yakka adda addaa himuun namni kamiyyuu namoota yakka hojjetanii miliquuf yaalan qaama nageenyaaf eeruun barbaachisaadha. Yakkoonni akka kanaa akka hin babal'anneef akkasumas waajjira poolisiis ta'e akkasumallee warroota qorattoota seeraaf dhiyeessuun dirqama. Egaa haati manaa yookiis immoo Sufyaan kunis abbaa warraashee kaleessa waliin jiraattee kaleessa waliinis jireenya jaalalaa waliinis eegaltee waliin mana tokkos waliinis jiraachaa turte mulmoo mooyyeetti rukuttee ajjeeftee lubbuusaa darbisteetti. Sanuma keessattis ilmaan 3 yookiin immoo ijoollee 3 akka waliin horatan kaleessa jaalalaan kan ture harki kaleessa jaalalaan kennaa ture har'a garuu maaliif du'aaf laate wanti jedhu shakkii guddaadha. Haa ta'uyyuu malee yeroo fi barasaa komachuu irra dabarree namnis gara jabummaa bineensa caalaa walitti jabaatu keessa jira. Kan dhalasaatti yoo garaa jabaatu kan abbaa warraasaatti walitti garaa jabaata. Egaa harki kaleessa jaalala waliif keessumsiisaa ture harki kaleessa waliif waan gaarii hiixataa ture har'a garuu deebi'ee faallaa isaa yakka yookiis immoo waan fokkasaa waliif eeruu waliif kennuu irratti sadarkaa tokkoffaa akka qabate keessattuu biyyi Itoophiyaan
yeroo ammaa kana keessatti waan fokkataa hojjechuu fi isa irratti bobba'uu keessatti sadarkaa tokkoffaa yoo qabatteetti jedhame waan nama shakkisiisu hin jiru. Sababni isaas yeroodhaa gara yerootti wantoonni dhaga'amanii fi taateewwan biyya keenya keessatti taasifaman hundi isaanii onnee nama cabsu. Onneen kaleessa jaallaaf jiraattee akkamiin har'a jibbaaf xiiqiif ciniinnata. Baratuu namummaa seexanuusaatii alaa waliin himamuun nama dhiba. Suufaan shakkamtuun nama fakkaattee hojii seexanaa hojjettee kan isheen goote himuun afaaniif salphatullee kan dhagaan gurratti ulfaatee sammuu namaa sururuu dalagde. Abbaa warraa ishee abbaa jireenya ishee nama Shumaa Barra jedhamu harkuma isheetiin dhooftee ajjeesuun ishee nama qaanfachiisa. Ajjeestus libii isaayyuu dhabamsiistee siree kaleessa waliin ciisan jala qottee awwaaltee boo'icha firootaa fi hiriyyoota isaas hankaatsitee awwaallannaa lammii fi aantii irraayyuu isa hanqiste. Boodarra shakkiif eeruun keessa poolisoonaan qabamtee iddoo awwaalteetti qottee baaste. Biyyeetti deebistee awwaaltee sanarraa haatee baastee as jira jettee dhirsi ishee Shumaan jiidhaa fi lubbuu qabeessi kaleessa abbaa manaa ture har'a ekeraa isaayyuu cooligaa lafa keessaa mul'iftee haadhuma manaa isaatiin ajjeefamee reeffi isaallee sukkuumamee siree jalatti awwaalame. Kun waan fokkataadha. Kun kan gootu kun haadha manaa Shumaa isaa har'a reeffi isaa siree jalaa qotamee ba'utti kan yoo ilaalan nama fakkaatu kan suufan jedhan waaman kanadha. Utuu abbaa warraa ishee suufuun isheen garuu biyyee arrabsistee ajjeesteetti. Qofaa ishee awwaaltee awwaala isaa durayyuu siree dhaabbattee ciiste. Erga awwaaltee booddee namni dachee kun baatu keessaa kan dachee kana caalaa ulfaaturra jiraachuunsaa suufan akkasiin agarsiiste. Wanti kun isgoo nama jechisiisa. Egaa namoota bultii jireenyaa waliin qabdanii fi akkasumas immoo walitti dhufeenya qabdan keessatti gaafa waliin jiraattan keessatti nama wajjin jiraattanii wajjin haadaraa of eeggannoon barbaachisaadha. Barichi namni akka bineensaa bineensi immoo akka firaa waliif ta'ee jiraatu keessa akka jiramu kaan dirreerratti kaan immoo mana keessatti inni xiqqaanis inni guddaanis rakkina osoo hin jedhin kana osana osoo hin jedhin yeroo itti lubbuu namaa yookiis immoo lubbuu ofiisaas ta'e lubbuu nama kan biraallee dabarsee kennatu keessa jira. Kanaaf iyyuu of eeggannoon bultii keessan akka gaggeeffattan dhaamsa keenya. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Entertainment irraa yoo isin tole like subscribe share gochuu hin dagatina. Keessattuu uummanni Oromoo yeroo ammaas ta'e akkasuma kaleessaa qabee bartee like gochuu kana keessaa boodatti hafaarra jira. Video kana like godhaa videoon garaagaraa argachuudhaaf gara fuulduraattis wantoota garaagaraa isiniif qabannee dhufna. Nagaatiin tura.